qabaanii mani maree bakka Itoophiyaa koriidilee sodomi jaafaa baruuji sadaffaa yeroo geggeessuutti kan argama ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed mariin mootummaa isaanii fonqolchuuf kaayeffatee dhiyeenya kan geggeeffamaa ture hima. Lol naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessa jiru mariin nagaan furuu fi mootummaan isaanii kutannoo qabaachuu dubbatan qaala'insi jireenyaa uummata biyya teeqaa jira ilaalchisee ibsa kenna. Galaana Balaa dhimmoota gurguddoo kan irraati gabaasa dabalataa qopheesse. Ministeerri muummee Abiy Ahmed dhimmoota siyaasaa fi hidhattootaan wal qabatee jiru irratti wayita yaada kennan osoo mootummaan isaanii nagaa fi dinagdee irratti xiyyeeffatee hojjetu yaadni yaalii fonqolcha mootummaa deemaa jiraachuu akka quba qaban ibsan. Abiy kana ka dubbatan yaa'ii idilee miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa bara kanaaf isa dhumaa ta'e irratti argamanii miseensota irraa gaaffilee dhiyaataniif wayita deebii kennanidha. Ministeerri muummee Abiy eenyummaa qaamota fonqolcha mootummaa gochuuf mariirra turanii osoo hin ibsin mootummaan isaanii gonkumaa fonqolchaan akka hin kufne dubbatan. በቅርቡ አንዳንድ ቦታ ላይ dhiyoo kana bakka tokko tokkotti abbootiin keenya tokko tokko fonqolcha mootummaa gaggeessinaa jedhanii marii ni gaggeessu. Itoophiyaa keessatti fonqolchi mootummaa milkaa'u. Nuti loltootadha. Fonqolchi akka milkoofne goonetu dhaabbilee ijaarre. Itoophiyaa keessatti fonqolchi waggaa 50 dura yeroo tokko milkaa'eera. Ergasii yaaliiwwan waa'ee baasanii fi hin baasne gaggeeffamanii turan. Hin milkoofne. Amma immoo gonkumaan milkaa'u. Gonkumaa ergaan ani obboloota koo hangafoota koof dhaamuu barbaadu yeroon balleessinaa. Maallaqa biyyoota michoota keenyaa hin qisaasessinaa. Gastaa osoo hin dhiphisinaa. Hin milkaa'uu kan jedhu. Gatii nageenyaaf kaffalamu hunda kaffaluun nageenya biyyaa akka mirkaneessan ka dubbatan ministeerri muummee Abiy osoo dhuma fonqolchi milkaa'es biyyattiin jeequmsa akka Sudaanitti akka galu maltu dubbatan. Dhimma nageenyaa biyyattii keessa jiru laalchisee wayita dubbatan hidhattoota naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti isaan lolaa jiran lamaaniinuu shanee jechuun waaman. Ammoo qaamoleen lamaanuu osoo aangoo qabatanii biyya diiguu malee bu'aan buusanii jedhan. Mootummaan isaanii yaalii amma dura marii nagaan lola dhaabuuf qabatetti ciichaa akka jiru siman. ርስትም ወርሰን ጦርነትም ወርሰን እንዴት ይሆናል? Dhalas dhaallee waraanas dhaallee akkamitti ta'a? Nun baasuu jennee waraanni akkan eegallee wanti nuti hin goone hin jiru. Fakkeenyaaf shanee waliin abbootii gadaa fi jaarsolee biyyaa kadhaadhaaf bosonatti ergineerra. TPLF waliin abbootii qabeenyaa biyya kana jiran erginee Tigraay keessatti meeshaan waraanaa dhagahamuu hin qabu dhaabsisaa jennee ergineerra. Naannoo Amaaraattis waan wal fakkaatu goone. Yeroo kadhannu waan dadhabne itti fakkaata. Rakkoo kan ta'e waan lamadha yeroo isaan kadhannu. Haa hafuu yeroo jennu waan dadhabaniifi jedhu. Kilaashii 3 qabatanii yeroo oliif gadi jedhan ammoo 4 kiilootu itti mul'ata. Yeroo xiqqoo qunxuxaman ammoo duguuggaa sanyiitii jedhu. Ati yeroo ajjeestu duguuggaa sanyii yoo hin taane yeroo nan ajjeesu duguuggaa sanyii ta'uu hin danda'u. Furmaanni isaa ajjeesuu dhaabudha. Wal ajjeesuu adeemna. Haa mari'annu yeroo jennu qophaa'uu ta'uu yoo hin baanne akka itti gallaan waraanni waan badaadha. Nuti waraana hin barbaannu. Abjuu misoomaa hedduu qabna. Adeemsi kun nama nyaata. Hin baasuu jedhanii haa mari'annu yoo jedhan baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Isa kanaaf mootummaan Itoophiyaa yeroo hunda akkuma jedhu ammas baay'ee qophiidha. አሁንም በጣም ዝግጁ ነው። Ministeerri muummee Abiy dhimma qaala'insa jireenyaa irratti gaaffii miseensonni paarlaamaa kaasan irratti wayita yaada kennan rakkoon kun kan Itoophiyaa qofa miti jedhan. Rakkoon bu'uuraa qaala'insaaf sababa ta'e dhiyeessii fi fedhiin walgituu dhabuu akka ta'e dubbachuun oomishtummaa dabaluu irratti xiyyeeffachuu himan. Qaala'insa jireenyaan kan irra hedduu miidhaman harka qalleeyyii fi kanneen galii giddu galeessaa qaban ta'uu ibsuun mootummaan isaanii tarkaanfilee rakkoo kana furuuf fudhate tarreessaniiru. ምርቶች እያደጉ ሲሄዱ ደረጃ በደረጃ የንግድ ስርዓቱ ሲስተካከል Oomishtummaan keenya dabalaa yeroo deemuu fi sadarkaa sadarkaan sirni daldalaa yeroo sirratu gatiin qaala'eessa akkasuma sirrataa akka deemu eegama. Mootummaan oomisha dabaluutiin cinatti deeggarsa dabalataa hedduu godheera. Sila boba'aa irratti jedheera. Xaa'oo irrattis deeggarsi dabalataa guddaan jira. Wantoota nyaataman hedduu kan alaa galan irraa gibira fudhachuu dhiisuun silaa gibira hanga birrii biliyoona 10 argatu dhabeera. Kun hundi walitti dha'amee bardeen gaddaa yeroo akka kanaatti qaala'insi Itoophiyaa 30% ture amma gara 23tti gadi bu'eera. Bu'aa kana biyyoonni baay'ee fi dhaabbileen faayinaansii hedduun ni dinqisiifatu. Gama maayikiroo faayinaansii keenyaan garuu 7% xiqqeessuun gahaa miti. 7% በቂ አይደለም። Muummichi ministeeraa wayita aangoo qabatan liqaan biyyattii irra jiru olaanaa akka ture dubbachuun waggaa 6 darban yeroo aangoo irra turanitti doolaara tokkollee liqiin hin fudhanne inumaa liqiin irra ture 17.5 gadi buusneerraa jedhan. Ministeerri muummee Abiy haasaa isaanii keessatti qonnaan bultoota loltootaaf barsiisotaaf galata galchaniiru.
Komishinii mirgoota namoom keenyatti garee riifoomii poolisii irratti hojjetu gabaas baaseen mormii diddaa gibiraa guyyootaaf biyyattii keessa gaggeeffamaa tureen namoonni 39 ajjeefamuu 361 madaa'uu fi namoonni 27 to'annoo jala ooluu ibse. Pireezidantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoon muddamni diddaa gibiraan dhalatu hordofee wixinee labsii paarlaamaa biyyattiin raggaase akka hin mallatteessine ibsan. Sababuma wal fakkaatuun wixinee dabalee miindaa fi faayidaa miseensota paarlaamaaf qabamee ture haqe dargaggoota biyyattii waliin jimaata dhufu X ka duraanii Twitter jedhamu gubbaatti mari'achuu fi beellam qabate. Ati fi kalee barattoota yoo eebbisee ilmi horsiisee bulaa kuraaziin qochaa guddatee hundi caalee waancaa badhaafam. Sarsallees diidaa godin booran bahaa ana gumeel dallooti bakka bulbul jedhamtuutti dhalatee guddate. Haal guddinni isaa fi milkaa'inni isaa irratti waayilkii maatii olaanaa dubbise. Godin booran bahaa ana gumeel dalloo bulchiis magaala bulbulii dhalatee. Achitti dhalatee guddadee achumatti baradhe mana barumsa sadarkaa tokkoffaa bulbulii baradhee kutaa tokkoo fi saddeeti. Mee haala barnoota keetii haala guddina keetii nutti himi. Ati amma yuunivarsiitii Booranaa baachii jalqaba eebbisiise keessatti barataa qabxii olaanaa galmeessisee meedaaliyaa illee fudhatee haala ijoollummaa kee barumsa kee sadarkaa gadii irra haala itti guddina keetii mee na hubachiisi. Kutaa saddeetaffaa yeroo baradhutti qabxii seensaa mana barumsaa bultii adda argatu Adaamaan alaqqabee achitti barachaa ture. Baay'ee na dhukkubee ministeera tokkoon booda akka malee dhukkubsadhee deebi'ee mana barumsa bulbul sadarkaa lamaffaa dooyyoo taatiitti deebi'ee baradhe. Naannawa keetitti haalli barnootaa maal fakkaata? Ijoollee horsiisee bulaatii maatiin kiyyas maatiin baratiin keessa baradhe. Haala barumsaallee irratti maatii harka qalleessaa dhalachuuf iyyaa ofiin warra caannaa waraajii kan warra horsiisee bulsanaa hanga kutaa 12 ga'utti akkasitti barachaa ture. Hojii gargara humnaa hojjedheeti kan nuuf barsiisaa ture. Kutaa 12ffaa gaaf ga'u qormaata darbiinsaa barattoota wajjin fudhadhe wajjin darbee Bahar Daar na dhaqqabe. Humna namna barsiisuu waan hin qabnee fi deebi'ee Booranaa yuunivarsiitii baradhee deebi'ee gaafadhee argadhe. Yuunivarsiitii Booranaatti baradhee fireeshman qabxii olaanaa fooqii fidee gaafa jedhu dipaartimentiin yeroo filatan ikoonomiksii jaalladha. Ikoonomiksii filadhee ikoonomiksii baradhe. Waldorgommii gamtaa barattoota taasifameen pirezidaantii gamtaa barattootaa ta'ee injifatee jechuun waldorgommii taasifameen akkasumatti yuunivarsiitii keessatti asiinis hojii gamtaa barattootaa hojjedha. Asiinis barumsi xiyyaa akka harkanan ban akkasitti barachaa ture jechuun dorgommii lama taasisaa ture yuunivarsiitii keessatti. Alleen ammoo tasuma kaayoon tokkoffaan an ba'eef kaayoon an kalee umtiyyaan barsiisee sadarkaa kanaan ga'a jedhuuf yaadee barumsa qofa waan ta'eef barumsuun irratti xiyyeeffadhee sadarkaa irra qabxii olaanaa fidee abbaa geebaa ta'uu hokana irratti waaqina milkeessuu sadarkaa kan ga'e jechuudha. Qabxii meeqa fiddeetti badhaafamte kaleessa yuunivarsiiticha irraa? Qabxii 3.9 jechuudha. Wanni milkaa'ina kanaaf si geessise maali ati akka ibsitutti? Akkasuma wanti kamiyyuu wanti ani barumsa taasifadhu waan hin jirreef barumsa qofa irratti xiyyeeffadha tokkoffaa. Lammaffaa immoo ijoolleen horsiisee bulaa akka dorgomaa hin taanetti isaan kan laalaa turani. Ani kanaaf sadarkaa ijoollee horsiisee bulaa keessa waan dhaladheef ijoollee sadarkaa olaanoo manneen barnootaa gahaa barachaa turan kompiitaraan barachaa turan ibsa keessatti barachaa turan warroota kanaan dorgomuuf immoo duubatti wanti nan deebifne barumsa xiyyeeffaa qofa waan ta'eef kanaaf tokkoffaa dursa kan na milkeesse tokko isa. Bakka ati baratte ibsaan hin turre moo? Hin turre tasuma ammas hin jiru ibsaan hin jiru daandiinis baay'ee barate daandiinis hin jiru. Ijoollee horsiisee bulaa ta'anii barataa cimaa ta'uun qo'achuun hagam akka ulfaatu na hubachiisi bakka ibsaan hin jirreetti. Dhugaadha. Ijoolleen horsiisee bulaa fakkeenyaaf ani bakka inni barachaa turetti magaala bulbul ibsee wanti jedhamu hin turre guyyaa sa'aatii barumsa keenya gabbaanetti sa'aatii guyyaa alatti baanee barattoota keenya waliin dubbisaa turre jechuu akkasitti dubbisna. Yeroo galgala immoo wanti sun hin jirre horraaziin yookaan gaazii saniin dubbisaa turre jechuu halkan kutaa hanga sadarkaa kutaa 9 gahutti horraaziin dubbisaa turre. Ijoollee horsiisee bulaa akka keetiif wanni dhaamtu maali? Wanni gorsitu maali ijoollee duub jiraniif? Keessumaa ibsee bakka isaan jiranitti yooyyuu argatan ijoolleen horsiisee bulaa sadarkaa kamittuu dorgomaa ta'uu isaanii isaan narraa barachuu danda'anii haan immoo sadarkaa kamittuyyuu ijoolleen horsiisee bulaa dorgomaadhaas dorgomuus ni dandeenya sadarkaa kamittuu injifachuu ni dandeenya jajjabaadhaa barataa ni jedhani. Obju ijoollummaa hawwi barattoota hedduu ta'ullee kan itti milkaan garuu muraasa. Man barnoota qophaa'ina Naqamtee irraa immoo barattoonni gara 15 balaaliftoota ta'anii hojjetaa jiru. Isaan keessa tokko dhaabbata daandii qilleensa Itoophiyaatti gargaara balaalisaa akka ta'e Ammaanuweel Xahaay. Ammaanuweel magaalaa Naqamteetti dhalatee guddate. Xiyyaara balaalisuun obju ijoollummaa ta'uu hima. Kaapteen Biiniyaam Margaa manneedhamu jira. Naannaa keenya mana keenya manni isaanii ollaadha. Itoo baradhu daandii xiyyaaraa kana gaafa shaakalu guyyaa tokko naavigeeshinaal tireeningii waan jedhamu jira. Naavigeeshinii koorsiin laatamu gaafa shaakala dhumaa ta'u sooloo yookaan immoo qofaa kee eerkiraaftii xiyyaara kana fuuteetu biyya barbaadde deemta gaafa shaakala keessa dhuma. Mucaan sun maal godhee xiyyaara ishee kana fuudhee dhufeetu Naqamtee mana keenyaaf manni isaanii walitti dhiyoodha akkuma isin jedhe mana keenyarra naanneessi waan deemeefi
Bakka safara keenya keessatti bakka waa'ee mucaa kana baay'ee haasa'ame bakka. Harmeen koos waa'ee kana baay'ee kaastee haasofte mucaan abaluu akkas godhee fidee kun xiyyaara mataa keenya irra naannessee deemee akkam namatti tollaa bakka. Jedhamee baay'ee haasa'ame mucaanis dursee bilbilee akka dhufu namni hundumtuu dhagee eegaanii waan tureef bakka baay'ee waan ajaa'ibsiisaa ta'e waan tureef sunna keessa bulee bakka. Anis iddoo kana join gochuu akka hin qabu. Ijoolleen beeku gara biraanis hiriyoonni isaa jiru kaapiteena Foort Qajeelaa kan jedhaman kaapiteena Saamu'eel Girmaa warra jedhaman ijoollee mana qabamteedha. Hiriyoota tokkodha kilaasii tokko fixan isaa sadeenna waan isaan keessa bushaa waan salphaamine ijoollee ati beektu gaafa iddoo kana ga'anii argitu immoo siinis bakka anis iddoo kanatti hafuu hin qabu seedu abduu kee akkati bal'istee deemtuu fi ilaaltu si godha. Tarii siif waan kan akka milkeessitu humna kan sii ta'e koomitmentiin ati akka dhuunfaatti qabdu maal ture? Dhugaa dubbachuu fi 12ffaa sana yaaluu gaafa dhufe barnoota afaan Ingiliffaa ji'a 2 kanumaaf jechuudha koorsii fudhadheen ture. Amma sanaatti deemeen sana booddee gaafa beeksisni kun bahu gaafa dhaqee yaaluu deemu kan isaan natti himanii giraand teeknishaanii duwwaa fudhanna ammaa fi kan paayileetiif 12ffaa dhaabneerra naan jennaan bakka jedheen abdii dhiisee deebi'e garuu abdii kutannaan koo yaa'u sa'aatii sanaaf dhamale yuunivarsiitii erga fixee booddee akkanii wanta kana yaalu ofii makooyyuu ofiif kaa'een ture. Ergasii booddees immoo giraajuweet godhe seet akkaatti milkoofne ergan giraajuweet godhe seet tokko dhufeenii yaaleen buleeraa fi yuunivarsiitii Diillaa Hawaasaa warra jiran Hawaasaatti qormaan qophaa'ee waan tureef ampulee horaatiif ijaa dhufeen qoramee deebi'e. Yeroo sanatti badaas qophaa'aa sun turre qormaaticha hin darbine fi garuu bakka kufeera jedheen dhiisne. Deebiis Finfinnee dhufee akka haaraatti na yaale gaafa yaaluu rabbis na gargaaree wantichi fiixaan boonsaa argate kunoo gaarraa iddoon barbaadu sanaan jira jechuudha. Namoota Naqqamtee ba'anii gara daandii qilleensa Itoophiyaa dhufan walumaa gala ogummaa xayyaara balaliisuutti kan dhufanii meeqa taatu Amaanu'eel nama meeqa yaadatta namoota achi ba'anii? Fakkeenyaaf kaapiteenii 777 Boeing 777 waggaa 12 tokko hojjete kaapiteena Daagam Girmaa kan jedhamu jira. Kaapiteena Biiniyaam Margaa, Saamu'eel Girmaa, kaapiteena Afoor Qajeelaa, kaapiteena Caalaa